Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa. Jirra alhamdulillah arree isa jirra seetan. Arra ooyiruu jimaadha. Jimaa oowwa haadharraa murannee qabamoo jirra. Akka aanan gurruu sa'a keessaa bu'e afaanin luuganiisan. Akkasiisan jimaa haadharraa murannee qabamoo jirra. Kan namni magaalaa nuuf fidusanii miti. Laala har'a akka jirtu ooyiruu jimaa keessa jirra banii aadam. Laala jimaa. Yaa khaaliqa kiyyaa. Mee kana magaalaa jimaa kana mee warri harargeen jimaa malee hin qabnu oguus hin jedhe wayi waan biraa dhuseetani dachiin tun amma dachii gaafa duraa burtukaana boqqolloo qotamtu boqqolloo bishingaa boqqolloo qotamte lafti kana mul'atu tun banii aadam amma jimaa malee wanni takka hin jirtu jimaa malee ardii sana akkana asiin achi ilaale ilaal jimaa argitaa miyaa boleessa kiyya laa hawla walaa illaa billah amma namni jimaa kanaan dhabamsiisa jau diina uummata harargeeti gartanii mimma harargeen tuni jimaa malee qabdu jimaan keenya qabeenya keenya nuti jimaa keenya nurraan tuqinaa jimaa keenya kana gatii akkatti gurgurannu maalleeni miidiyaa irraa guurtan san silaa warri guurtan illee gaatooma waan takka nuun godhu kaa uummata dila kana nuti abbootiin teenya beera sadii afur fuutee ilmaan 35 boole dhalu girti maallaqa kamtu wal waa banii aadam maallaqa kam harargee wal gaa yaa boole isa namni tokko huwacii guyyaa jireenyi taatu qaalee wanni qiimaa nama geessu banii aadam takkanaati obboleeyyan laal akkaataa jimaan kun itti gurguramu furmaata nuti barbaada malee dubbiin biraa takka nun baaftu nuti amma dafa osoo rakkoon nun seenne amma rakkoo manatti osoo nutti hin dhufne dafa nun akka baa'u ummatana rabbumaan namaa dirmata gama rabbii jenna nuti sii beeyta sababa ilma namaati jechuu jirra malee amma laal amma garee rakkata teessituun kwa warra akaafiidhaa tattaa'u banii aadam maallaqa jimaa kana miliyeena gurguranna jimaa kana amma jimuu maatii agartuu kana muka kana miliyeena gurgurama irraa gurgurama arra kuma kudhan illee bituu didii akkanuma laa kaame ni